Egaa sagantaan keenya ammas akka itti fufetti jira. Jaal Ahmad Eidar gara waltajjii dhufanii dhaamsa gabaabaa qaba jedhanii gara waltajjii akka dhufan affeerra. Bagarabbi gaadini ayyaana gartee lafa bashan ayyaana gootota ittiin dhugaa jecha wannan jechuun barbaadu waa gabaabduu isheeti. Sunis maali nuti kun yoo dhugaa nama rabbiin ammoo wanni horiirraa adda nama kana godheef waa yaaduuf silaa yaaduu dhabe horii dhugaa jechuudha. Rabbiin wanni namarraa adda nu godheef waan gartee yaannuuf saniifu akka namatti yaaduu qabna. Akka gandaa dhiisuu qabna, akka kutaa dhiisuu qabna, akka amantii dhiisuu qabna, akka gandaa dhiisuu qabna, akka firaa dhiisuu qabna. Firri akka qaba. Fira jechuun ana san dalagaa waan an dalaguurraa obboleessa kiyya ta'e, ilma beeraa kiyyaa ta'e, eeshuma kiyya ta'e, daadaa kiyya ta'e, durbii kiyya ta'e waan hin danda'uun hin ergaaf jechuudha. Sun san qaba. Adda baafnee yaaduu qabnaa jechuudha. Garuu immoo Oromoon yeroo har'aa kana keessatti tokkummaa barbaada. Waan gartee mootummoonni gartee gamtoomanis Afrikoonnis Eertiraan warri gartee ollaa keenya jirus mootummaan Itoophiyaa mataa isitti waan isin hin yaadatu itti dhufe jechuudha. Maaliif Oromoon harka dhibbarraa 90 baadiyyaa jiraanna ni beekna jechuu barbaadeeti. Waraabessi Oromoon dubbifitee jira. Waraabessi wanni gartee guyyaa dhokatuuf badii haqan balleessee. Waraabessumti sun ammoo yoo gartee lafa dhiphotti naqan isa kana tumaa oofan ari'an duuba gartee karaa bahu yoo dhabe si deebi'ee si nyaata. Sirraan deebi'u jechuun lubbuufi. Saniifuu ilmaan Oromoo gara goran dhabaniiti kaabaa kibba dhihaa bahan kaanii barattoonni dhumaa jiranii jechuudha. Maal dhaban inni baratee barnoota xumure magaalaa keessa deemaa jechuun hojiin argamu. Jarri firee kudhanii wal qooddee bakka kaan gartee investara jedhanii kennanii kaanis gartee ofii isaaniitii itti bobba'anii namni keenya bakka dhabee jechuudha. Kan baratee xumuree fi kan gartee jalaa ol dhufuus wal gaheeti har'a jeequmsi kun ka'e jechuudha. Saniifu abbaanis ilma jalaa karatti hafu waan qabneef wajjin ta'anii jechuu guutuun isaanii. Nutis bakka jirrutti wal qoqqoodu waan gartee hin taane yaadu waan Oromoon dhibbu dalagu irraa